السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمع جديدة وتطورت يوتيوب channel family أوروتو بويل كمرش ماركبوني أكون جرت مرتين جافة ربي كلام قبل اسم برا جرات الله بيه كيس هاديكا قطع سنجنة ورمو كتا تكو هند كيس نو نجين نجي على سراسنا كابو نافجرات عملي عمري ديرتو فيا بريدو نجايا في فيا جمعتون دبنا سنجد أيجار دكتور Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra isinii qabadhee dhufe hordoftoota faamilii Orootuub wanni YouTube chaanaala kiyyaa faaraa taatan asumaan gara YouTube chaanaala kiyyaatitti dabalamaa na jajjabeessaa maatii naaf taasisan jedha. Warroonni hanga duraa na jajjabeessaa turtan galatoomaa galan keessan dachaa haa ta'u ammallee naaf jiradhaa sheer gochuun dandeettina sooshaal miidiyaa hundarratti viidiyoo kiyya. Akka namni hundi argee ishee laayif godhu isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa barnoonni kiyya kanarraa bilbila keenya ka osoo nu keessaa dileet goonu guute jedhee nu rakkisu yookaan o'uu jechuudha. Haala kamiin Google Chrome keenya keessa seenuutiin sirreeffannaa osoo nu dileet keessaa goonu bakka nu hin beeknetti garaa keessatti dhokateetiin wanti waayilii keenya cinqu jira jechuudha. Akkasuma beeksisni adda addaa gubbaa kanarratti dhufeetiin nu rakkisaa jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaan beeksisa kanallee akka nurraa hir'atu ammallee beeksisni kun akka baduuf ammallee moobaayilii keenya kaa'u kana akka irraa balleessuuf maal fayyadamnaa jechuun keessan nafu isa kana isinii qabadhee dhufe bilbila keenya osoo nu suuraa adda addaa keessaa dileet goonu guutuu jedhee nu rakkisu akkasuma o'uu yeroo chaarjira kennu osoo chaarjii isaan guutiin osoo baay'ee chaarjirallee turiin liqoo irra kaa'an o'uu haala kamiin sirreeffannaa jechuudha. Wanta garaa keessa dhokatee dileetii nu goonee jirra garuu inni ammallee garaa keessa jira. Haala kamiin keessa dileet goonee balleessuu dandeenya ka jedhu Google Chrome irra seenna. Google Chrome akkana kana namni hundi bilbila irraa kadhabeen jiru bilbila nama hundaatu irra ni jira. Google Chrome keessa seentanii akkaataa itti fayyadamtan isin agarsiisa. Nafaan irraa jalqaba irraa hanga dhumaa viidiyoo dhageeffadhaa hordoftoota kiyya. Egaa haala Google Chrome keessa seentanii gubbaa kana iddoo tuqaa sadiin kana tuuxxanii haala kanaan egaa tuuxxanii iddoo siiting jettanarra tuuxxanii tuqaa sadii egaa tuuxxanii booda siiting jettan tuuxxanii egaa haala kanaan eeganuu fidee booda site setting tajaajilana tuuxxanii jechuudha. Egaa haala kanaan site setting eega tuuxxinee booda ammallee ol harkisna. Data storage bakka jettu tana tuuxina isin mul'ata isin yaada data storage site setting eega tuuxineen booda wala setting tuuxinee eegasi data storage site kuno haaluma isin argitan kanaan kuno moobaayilii keenya nu dileet keessa goonee jirra inni garaa keessatti dhokatee giniin jira jechuudha. Wantoonni akkana kunneen isa kana moobaayilii keenya yeroo chaarjira keenya oo'isuu guute jedhee kan nu rakkisu beeksisa garaagaraa gubbarratti fidu isa kanaa jechuudha. Garaa keessa dhokatee waan jiruuf haala kanaan sirreeffattanii keessa dileet gootanii jechuudha. Kana hundi keessa jira jechuudha. Egaa jala kanatti clear data jedha bakka sana tuuxxanii haala salphaan hunda isaatu bakka takka dileet gochuu dandeettanii jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya jalqaba irraa hanga dhumaa yoo dhageeffattan barumsa isin fayyadu keessaan dhabdanii anillee barumsa ofii kiyyaarraa fayyadamu maaliif barumsi kamiyyuu faayidaa xiqqoollee taatu hin dhabu. Guddas ta'uu baatu faayidaa xiqqoollee taatu hin dhabu. Maaliif wanta dhugaa ta'e tokko jechuudha itti fayyadamtanii isin ilaaltanii. Egaa bakka sana eegatu inni kun akkuma sirraa arginu kana clear data hedduu jala ishii dhumarra eegatu inni
egas haala kanaan nu fida delete goonaa jechuudha. Kun haala kanaan kareefi as keessa guutee jiru sun hundi bakka takkatti daataa delete ta'eetiin jira jechuudha. Data storage jedha isa kana jechuudha. Amma delete keessaa goone xumurreetiin jira jechuudha. Wanta bilbila keenya ho'isuu Chrome keessa seenna egas Google keessa tuqaa 3 gubbarraan tuyna setting ta'etti tuyna akka isin galuuf jechuudha. Chrome bilbila keenya irra jirtu ishii kana ishii keessa ni galla. Gubbaa kanarratti xiyya 3 tananne tuyna maaliif akka isin galuuf irra isin deebi'a. Chrome keessa tuqaa 3 gubbaa tananne tuyna iddoo xiyyaa sana laala. Iddoo xiyyaa kana laaltan haala salphaan bilbila keessan ka guute jedhee isin rakkisu ka'oo beeksisa garaagaraa bilbila keessan irra dhufu ofirraa balleessuu dandeenya jechuudha. Haaluma salphaan irraa fayyadamaa isin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa tuqaa 3 tana inni tuyna haala kanaan nu fida setting iddoo jettan inni tuyna eegasan gadi siinee language bakka jettu kana gubbaa kun site settings bakka jettu kana tuyna haala kanaan nu fida ol harkisna jalatti data storage jettu kana tuyna jechuudha. Jala ishiitti dhumarra jechuudha. Haala kanaan amma duraan keessa delete godhee isin argisiisee hin jiru jechuudha. Isin maaliif isin haa galuuf irra deebi'ee haala kanaan sirreeffadha isin jedha hordoftoota kiyyaa. Viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufe isa kana fakkaataa irraa fayyadamaa barumsi xiqqoollee taatu nama fayyadaa keessumaayyuu bilbilli keenya kan guutee nu rakkisu ka'oo baay'ee faayidaa guddaa qaba. Ani yeroo maraa irraa fayyadamaa bilbila kiyya guute jedheetiin na rakkisu bilbiluma kana waan tokko hunda isaatu editii godha download godha bilbiluma tokkocha kanaan ibbu keessumaayyuu namni bilbila lama YouTube channel fayyadamu bilbila lama qabne inni rakkata bilbilli guute jedhee jalaa rakkise viidiyoo illee download hin godhuu fi viidiyoo illee edit namaan godhu. Kanaafuu haala kanaan akka irraa fayyadamtan viidiyoon kee akka isinitti tolu abdii qaba. Like, share, subscribe gochuun dagatina. Isin haamileen jajjabeessaa like, share, subscribe, share godhaan social media maratti na gargaara. Ani waan beekurraa abshiraa viidiyoo isin hojjedha. Viidiyoo isin fayyadu, viidiyoo aappii garaagaraa wanta nama fayyadu isin hojjedha. Komentii jala naa barreessaa. Barumsi keenyatti tole jabaadhu itti fufii. Ammallee barumsa YouTube wanta barbaachisaa ta'e aappii garaagaraa wanta beekurraa isiniif hojjedha. Warroonni viidiyoo nu hojjedhu viidiyoo aappii garaagaraa akkaataa setting bilbila sirreeffatan kanallee YouTube kiyya keessa irraa fayyadama. Warri barumsa keenyatti tole ammallee barumsa itti aanu akkanumatti fi viidiyoo nu dalagii warri jettan komentii jala naa barreessaa. Like, share godhaa. Liking hin jiru. Sharing hin jiru. Kanaafuu komentii barreessaa. Subscribe godhaa. Kanaafuu na jajjabeessaa isin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanarraa haasaallee isin guddisuun barbaachisu namni hunduu biiziidha dalagaadha. Viidiyoon kee akka dheeranne asumaan asirratti xumura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.